Seera ba'uu boqonnaa tokko lakkoofsa 12 warri Gibxii utuma isaan gadi qabanii Israa'eloonni warri gadi qabaman immoo caalanii baay'achaa deemaniidha. Caalanii lafa guutaa deemaniidha. Kanarraa kan ka'e boqonnaa lama tuusenne boqonnaa tokko lakkoofsa 12 irratti hojii isaan hojjechiifatan hojii maayitii hojjetanii saba kana dinagdee mataa isaarraa kaasanii hojii mataa isaarraa kaasanii barumsa mataa isaarraa kaasanii deemsa mataa isaarraa kaasanii siyaasa mataa isaarraa kaasaniitu ofii isaanii sabi kuni akka inni waliin jenne akka inni hin baran akka inni hin hojjenne akka inni hin duroom akka inni dinagdeedhaan waliin taane sammuu isaanii irratti hojjetan maal godhanii sabi kuni ofii masaa harkaa gara afaanii yoo akka hin nyaanne maatii sanaaf biyya sanaaf qe'ee sanaaf mootii sanaaf zarii Gibxiitiif akka isaan hojjetanii hojii gurguddaa kutanitti kennan inni yumaa inni mana hojjechiifatu daakuu daaksisiifatu bishaan waraabsifatu kanarraa kan ka'e sammuun saba kana garbummaa jala lixeera achuma kaasanii iyya guddaa iyyaa waawwaachaa waggaa 400 fuula waaqayyootti iyyan waggaa 400tti waaqayyoo iyya isaanii dhaga'e gaafa iyya isaanii dhaga'u xophi jedhee gara Musee dhaqee waaqayyo erga Museetti waaqayyo dubbate iyyuu sabi kuni achi keessaa waaqayyo garbummaa keessaa baasuudhaaf waggaa 30 turan walumaa gala waggaa 430 garbummaa keessatti dhiitaman jechuudha. Erga dhiitamanii booddee waaqayyo saba kanaaf ani ho'eera jedheetu hambisuudhaaf si guddisuu waaqayyo gara kee dhufuun siin jedhe. Kanarraa kan kaasee baay'ee boqonnaa 10 erga rukkutamee isa kurnaffaa irratti immoo hangafi mana isaanii keessa erga rukkutamee booddee waaqayyo saba sanaa Gibxi harkaa baase. Gaafa Gibxi harkaa baasu eessa dhaqata yoo jettan biyya abboottan isaatii biyya Abrahaam biyya Yisihaaq biyya Yaaqoob kakate isa durii sanatti deebise. Inni immoo eessa yoo jettan Kana'aanidha. Kana'aaniin galuuf immoo galaana diimaatu gidduudha. Gibxi keessaa gaafa ba'an galaana diimaa ce'uun dirqamatti ta'e. Kanaaf erga karaa bu'anii booddee waaqayyo warruma kaleessa isaan dhiitaa ture sana warruma rakkisaa ture sana warruma gadi qabaa ture sana maal godhe yoo jettan mataa jabeeche marga ol kaase alana waaqayyo waan sira ture hin cimse mini humni isaa hin cime mini baddu baasa sirraa gashuudhaaf ameen waaqayyo gaafa si fayyisuudhaaf qabu rakkina kee baay'isa rakkinni kee sagalee sara dabala dhibee kee sagalee sara dabala gadi bu'uu sagalee sara dabala cinqamuu sagalee sara dabala fitattee keessaa ba'uuf ameen sabi kuni erga dha'icha gurguddaa kudhanii saba kana gadhiise waaqayyo saba kana erga inni deemsa eegalchiise achumaa ka'ee yaada isaa jijjiire waaqayyo yaada inni dinee gadi jijjiireera gara nama kana ameen waaqayyo maal yaada jijjiire weettan kaa'e hin qabattu duukaa fiiga'e attamitti gadhiiftu saba kana abjuu isaa akkuma sanatti fakkaata Petros yoo ilaaltanii dhugaa manarraa hiikametti hin fakkaatu habjuu abduutti fakkaata habjuun miti waaqayyo diina kee harkaa si baaseera ameen harkaa baheera dhibee harkaa baheera dabalee jedhe harkaa baheera dabalee ammayyi harkaa baheera jedhe harkaa baheera dabalee harkaa baheera harkaa si haa baasu ameen sabi sun jedhee inni iyye gara Museetti iyye Muse warri kaleessaan dhufanii warri kaleessa nu garboomsan warri kaleessa dinagdee keenya nyaatan warri kaleessa karaa nutti cufanii warri kaleessa darba nu dhowwatan kunoo dhufaniiru har'ammoo hin dhumna haadhuma isaayyuu deebinee hojjechuudhaaf miti asumatti nu wajjeessu iddoon awwaala keenya as ta'uu jira maaliif nu fiddee Musee achumatu dudureera ta'edhaniitu iyya guddaa iyyan Museen gara waaqayyoo ilaale maa jette waaqayyo jennaan hin sodaatin Musee ameen seenaadhaaf nu hojjechaa jiraadhi waan waan ta'aa jiru kana keessa harka koo jira waaqayyo hin beekne malee waan ta'aa jiru keessa harka waaqayyo jira harka eenyuun jedhu meerri agarta harka waaqa gaafa quuftu miti gaafa uffattu miti gaafa uumame gaafa baay'ee naa dhumeera hin jiru anko barana gaafa jettu harki waaqayyo kataaf jedhee si biraa baay'ee isaa harka waaqayyo lafti agartan lafa tolaatti miti lafa tolaatti agartu yoo ilkaas harka kee anis sedii harka iddoo tolaatti argeera ni iyyaati ameen jedhadha
Gaafa nuti tolu yaa Waaqayyo inni maqaa waammannu gaafa muddamnu Waaqayyo isa jirta inni waan meeqaaso sibira jira Yesuus. Kanarraa kan ka'e maal jedhe Museedhaan Waaqayyo Museenaan anoo waan dinqii hojjechuuf hin jira. Warra dhaabatanii fayyisuu Waaqayyo eeganii fi rakkinni isaanii ulfina Waaqayyo mul'isa. Maal isaanii? Maal isaaniitu? Rakkinni kee baay'achuun isaa ulfina Waaqayyo mul'isuuf. Dhibee kee kan baay'ateef ulfina Waaqayyo mul'isuuf. Mee namni akkanatti amantame ameen jedhe ol kaafadhuuti. Sibira naanna'aa jira malee sirraa sokka. Hin ce'u kana booda. Si duukaa hin ce'u. Warra dhaabatanii fayyisuu Waaqayyo eegan. Warra dhaabatanii waa Waaqayyo isaanii godhuu ilaalan. Warri Waaqayyoon dhaabatanii eegan rakkina isaanii biratti rakkina argutuun ta'e rakkina biratti Waaqayyoon argu. Seera ba'uu boqonnaa 14:13. Israa'eloota maalirraa fayyisuu barbaade Waaqayyo? Maaliif guyyaa sana akkana jedhe? Si fayyisuudhaafi fayyina kee irra gartaa'e jarri kun maal dhukkubfatan? Dhukkubi saba kanaa maal ture? Dhukkubi saba Israa'el maal ture? Maaliif Waaqayyo si fayyisa jedhe? Tokko dhukkubi Israa'eloonni dhukkubfatan dhukkuba garbummaa waggaa dheeraati. Dhibee mataa miti, dhibee kalee miti, dhibee nervii miti, dhibee HIV miti, dhibee kaanserii miti, dhibee garbummaati. Sirraa buqqisa Waaqayyo. Tarii wayya garbummaa. Ameen hin jettu. Garboomte taanaan hin jirtu. Sammuun kee garboomte taanaan hin jirtu. Dhibee sana baachuu si wayya garbummaa baachuu sirraa buusa Waaqayyo ganama kanaa kaasa. Kanaaf sabni kun saba garbummaa keessa turedha. Saba bilisummaa hin argine, saba haduudhaan itti baay'ate, saba irreen irra jirudha, saba cinqilfatan irra jirudha waan ta'eef waanuma kaleessaa waan arguuf nan ce'a, nan jiraadha, nan guddadha, nan horadha. Dinagdeen yeroo ol ka'a kan jedhu hin jiru. Maal yaada jettan waa'ee du'aatii, waa'ee kufaatiitii, waa'ee dhoqqee dhiituutii, waa'ee dinagdee namaa cimsuutii, waa'ee dinagdee namaa ijaaruutii malee waa'ee sammuu isaa keessa nan jiraadha kan jedhu hin jiru. Kanaaf sabni kun fayyaa qabaa yoo jettan fayyaa qabu. Ol kaasa harka kee. Wallaanamee fayyee ba'a ganama kana. Cabdee baatan jenne wallaanamtee fayyitee baatan jedhe. Namoota garbummaa sammuu keessan garbummaa keessa jiru Waaqayyo ergaa kana haasa'aa jira. Maalirraa fayyisuu barbaade Waaqayyo? Maalitti hiikuu barbaade? Sabni kun dhukkuba maalii qabu iyyuu siniin fayyisaa jedhe. Maaf akka hidhe Waaqayyo? Amma hin keenya malee baay'een keenya sammuu keenya miidhamaa. Yaadi keenya miidhamaa. Hojii keenya miidhamaa. Ilaalchi keenya miidhamaa. Saayikooloojii miidhamaa. Jarri kun saayikooloojii sammuu isaanii miidhamaa. Qeen qaban irraa ari'amanii maashiin qaban kan nama hojjetu. Mee ol kaasa harka kee. Waaqayyo ganama kana siifan lola siin jechaa jira. Jedhe Waaqayyo. Jarri kun gabaa mataa isaanii qabanii arganne. Haarsaa Waaqayyo dhiyeessuuf iddoo hin arganne. Sababii harki garbummaa irra jiruuf. Maayinni Waaqayyo akkas hin jedha saba nana siin fayyisa siin jedhe. Warra gooftaan jirtan siin fayyisa siin jedhe Waaqayyo. Waan ati amma ilaalaa jirtu kun saba raafa. Hin ce'u si duuka. Harka raasaa si nuna duukaa hin ce'u jedha. Warri ayyo maal godha beektu? Kaleessa garbummaa hojiidhaan, garbummaa dinagdeedhaan, garbummaa sanyiidhaan illee maaliin garbume sabni kun yoo jettan tokko dinagdeen isaa du'aadha. Dinagdeen qabu hin ijaarranne. Kan isaa miti, deemsisaa kan isaa miti, sammuu isaa kan isaa miti. Kan ormaan hojjetaa, kan ormaan dubbataa yoo kaasa harka kee. Oluma diriirfadhu. Gara Waaqaatti ol diriirfadhu. Oluma qabadhu gara Waaqaatti. Ergaan dubbachuu jedha. Oluma qabadhu. Warra sammuu isaan of hin dandeenye, warra isaan of hin dandeenye, warri qalbii isaan of hin dandeenye, warra ofiin baana ofiin hin galle, warra ofiin iddoo hin qabne, warra ofiin bakka hin qabne, Waaqayyo guyyaa kanaa kaasee seenaan ittiin godha. Qeerraa ari'amanii qeen qabanii, hojiirraa ari'amanii hojii hin qabanii, daldalanii nagadatanii bu'aan buufanne. Sabi kun garbummaa keessa waan jiruuf isaan malaalaa deema. Si fayyisa ganama kanaa kaasee Waaqayyo. Harka kee darbadhu nan fayya jedhin nan fayya.
bu'aa nyaataa, bu'aa dhugaa, bu'aa uffataa, bu'aa bayee deemaa, bu'aa iyya waggaa 400 Waaqayyo qaxxennaa samiirraa dhufee dhaga'ee gadi bu'eef. Dhaabadhuudhaan fayyisuu Waaqayyo walitti bu'aatti dhaabadhuudhaan irraa faminiiti jedhani. Yoo dhaabatteedha waan Waaqayyo godhu argita jedhani. Isa waggaa dheeraa jedha walitti qabee sirraa geggeessaa jedha. Maal godhee sirraa geggeessa? Maal godhee? Mee jedhaa walitti ilaaltuu sirraa geggeessuu jira irraa kaase. Waan qalbii kee baatu, waan sammuun kee baatu, waan jireenyi kee baatu, waan hojjettetti milkaa'uu dadhabde, waan hojjettee kan kee hin ta'in hamma ammaa miidhama waggaa dheeraa keessa kan turte Waaqayyo akkasiin jedha. Dhaabadhuudhaan isin fayyisan siin jedha Waaqayyo. Maal ta'i? Dhaabbatanii ilaaluu keessa maalti jira? Yoo dhaabbattee ilaalte maal taata? In fayyita. Maal taata? Jedhame maal taata? Jedha nan fayya jedha dabalaati. Namni arguu kan danda'u yoo maal ta'edha? Baay'attan amma kan argaa jirtu moo argaa jirtan? Kuni maal fakkaata? Kuni maal fakkaata? Adiidha. Akkamitti adii ta'uu isaa adda baafattan? In ilaaltanii adda baafattanii maali waliisa? Sooftiidha, adiidha. Akkamitti adda baafattan? Waan ilaalteef adda baafatte. Hin ilaalte hin argite. Dhaabadhaa ilaalaa erga dhaabattee ilaalte waan Waaqayyo godhu ija kee argita irraa ganama karaati. Baay'ee keenya dhaabatee inni wancine malee, hin iyyine malee, hin faarfanne malee, hin raanye malee, hin lallabne malee, hin hojjenne malee waan Waaqayyo godhu dhaabatee na nagarre har'aa kaasee garuu nagarta siin jedhe Yesuus. Hiyyuma duwwaadha Musee waa'ee awwaala duwwaa, waa'ee dhiitamuutu itti mul'ata, waa'ee garafamuutu itti mul'ata, waa'ee gajjichuutu itti mul'ata. Kanarra kan keessatti kun maalirraa dhukkuba kamii qaba yoo jenne maalirraa fayyisuu barbaade Waaqayyo yoo jenne sajal qabaa garbummaarraa fayyisuu barbaade. Maalirraa? Hidhamee jira namni baay'een sammuun isaa hidhamee yaadni isaa hidhamee hidhaasa qaamaa dhiisa. Hidhaasa achi dhiisa. Utuu nyaatu hidhamaadha, utuu uffatuu hidhamaadha, sammuun namaa hidhamaa, qalbiin namaa hidhamaa. Addunyaa kana irratti hafuurri gadhiifame sammuu nama hundumaa biteera, garboomseera. Har'a ganama karaa kaasee Gibxi kaasee baasa Yesuus. Maal harka? Kan gadi dhiitu Gibxiidha. Hojjetee gadi dhiita. Tokkummaa isaa gad dhiita. Jalala isaa gad dhiisa. Amanamummaa isaa gad dhiita. Qabeenya isaa gad dhiita. Waan ammammaatti kan si dhiite harkaan si baasa Yesuus. Mergi kan kuni nambaa edin nambaa. Eenyubbaa? Nama dhaabatee fayyisuu Waaqayyo ilaalu. Nama dhaabatee waan isa garboomse keessa Waaqayyo inni fayyisu dhaabatee waan Waaqayyo godhu nama arguudha. Namni maal ta'u? Namni Waaqayyo fayyisu. Namni Waaqayyo fayyisu. Meelaala mana keessa ilaala, deemuudha keessa ilaala. Baratee maal fakkaata sabii keenya? Hojjetee maal fakkaata? Tajaajillee maal fakkaata? Kadhannee maal fakkaata? Tolloonsee nurraa kaasu fayyisuu Waaqayyo argina. Kanaaf Israa'eloota Waaqayyo maalitti fayyisuu barbaade yoo jenne garbummaatti fayyisuu barbaade. Sabi kuni dhukkuba maalii qaba yoo jenne dhukkuba miillaa miti, dhukkuba sammuu miti, dhukkuba maalii miti, dhukkuba garbummaa qaba. Meerka kee ol kaasu narraa kaa'edhi. Fayikaa isaaraatti meeqa? Mee waggaa dheeraadha? Waggaa dheeraa. Waggaa 400 fi dhukkuba garbummaa turre ture. Saba kanatti sabi kun yommuu garboome maataa garboome tokko dinagdeen harka jiru. Yoo hojjete kan isaa miti, yoo barate kan isaa miti, yoo ijaare kan isaa miti, yoo nyaate kan isaa miti, yoo dhuge kan isaa miti, kan fudhatame har'aa kaasee siif deebi'a. Amma miilaanis hin jedhaaraan. Laphee kee keessaa fudhatamee, sammuu keessaa fudhatamee, yaada keessaa fudhatamee namni yoo gadi ba'e maal laata? Du'innaa laata? Sabi kun dhuguma harkaa baana deemne.
harga nama sammuun kee yoo bilisoome jireenyi kee hiikamaa siin jechaa. Jalqabaa sammuun kee bilisoo. Jireenyi kee bilisoo. Kana maaliif iyyanii maaliif wawwaatanii dhukkuba qabu maaliif si fayyisanii waaqayyo dhukkuba isaan qaban dhukkuba garbummaati. Amma yeroo deebi'een jedha dhukkuba maalii? Dhukkuba garbummaa. Garbumti tasanan takka harkaa sas garbumsi harka harkaa boonu ulfaata. Gaafa inni ta'u garuu hin salphata. Isa lammaffaa ofii hojjetanii humni isaanii kan isaanii miti. Ufna baasu malee kan isaanii mana isaaniitti hin galle kan isaanii hin nyaanne kan isaanii ormaaf kennan kan isaanii duguuganii ormaaf kennan kanarra kan kee sammuu isaanii maalidha garboomee jira. Isa sadaffaa iyyummaan isaan garboomseera. Waan hojjetanneef waan dinagdeen ijaarranneef waan mana hin qabneef waan bakka hin qabneef bulchiisa waan hin qabneef sabi kun garbummaa keessa jira. Inni sadaffaanii garbummaan sammuu isaanii miidhe tokkoof tokko inni guddaa maa inni jenosaayidii kan jedhamu yookiis immoo duguuggaa sanyiiti. Hiyya kan ta'e gaafa ni dhagatu hacceessaa jedhan sirrii moo sirrii miti baay'attan fariyoon maal jedhe hacceessaa sanyiin kan dhufu dhiirarraati. Dhiirri akka garaa ishee madaa ilma darkatti du'e ilma baay'ee darkatti dhume kanarraa kan kaase maal godhanii sammuu isaanii miidhamaadha. Kunis garboomseera. Bara Museen dhalatu keessa yoo xiqqoo ta'e daa'imman 200,000 ol akka seenaan jirutti jechuudha. Daa'imman 200,000 olii abbayyee nyaate. Musee garuu hin dide. Ni waaqayyo jallaan tokko jira nyaatee Musee dadhabe abbayyamee ameen jedhii kaa. Maaliif Museen bise waan yoo jettan garbummaan saba sanaa waan waaqayyoon aarseef waan waaqayyo mataa dhukkubseef waaqayyo waan irraa kaase. Ani ta'eera akka kaleessaa bitee waaqayyo mee waaqayyo naa ta'eera ni waaqayyo naa ta'ee. Amma na tokko garmaleetti nan hiikkati. Isa fuuraan haasaa jira malee isa boonii miti. Sanyii duguugame zarii duguugame kanaaf sabni kuni sammuu isaa bitamaadha danda'ee yaaduun isaa danda'ee hojjechuun isaa kan isaatti mul'atu kan hambaatti mul'atu. Kanaaf garboomaadha. Agarteetta garboomaadha. Kan isaan nyaanne kan isaan uffanne kan isaan irra jiran ni ol kaasa harka kee kan kee kan ta'e har'aa kaasee sii kenname. Kan kee kan ta'e har'a ganama kana kan sii kennamee dhoofsiin jedhe. Achi na dhufa nan gabaabu achi na dhufa. Israa'eliin waaqayyo maalirraa fayyise yoo jenne garbummaa isa fooniin garbufamuu keessaa baasee fayyise. Inni sun kakuu moofaati. Achi si dhufa. Bara keenya immoo garbummaa maalirraa fayyinaa? Gibsi irra mana eenyu jira yoo jettanii mana warra'ii gooftaa hin qabne irra jira. Ameen jettanii? Warri waldaa dhaqan baay'eedha. Lala achan na gotta gamma waan biraa keessa baate. Amma kana naasaa jira waa isa kakuu moofaati. Israa'eliin yoo jettesi ummaa isa kan Gibxi keessaa fayyise. Arras waaqayyo Israa'el warra karaa amantii hidda sanyii Abrahaam ta'an kanaafi fayyinni isaan argama yoo jettan Yesuus Kiristoos keessaa. Gibxi jechuun du'a jechuudha. Cubbuu jechuudha. Kufaatii jechuudha. Nyaatamuu jechuudha. Nyaachuu jechuudha. Ajjeesuu jechuudha. Gibxi isa kana. Arra waaqayyo Gibxi keessaa buteesse baasa. Laaliga arra maaltu maaliin maa'eera Gibxi jira walitti eeyyee. Maaliin jira Gibxi? Hechuun Gibxidha. Hatuun Gibxidha. Malaammaltummaan Gibxidha. Wal kennuun Gibxidha. Wal ajjeesuun Gibxidha. Wal irratti ka'uun Gibxidha. Agartee wal sakaaluun Gibxidha. Kan walii balleessuun Gibxidha. Wal kaasar kake garbummaa Gibxi keessaa buteesse dabarsu harki waaqayyoodha. Warra Gibxi garboomse danda'ee hin hojjetatu. Danda'ee hin haasa'atu. Danda'ee hin daldalatu. Bu'aan qabu manni isaa kisaaraadha roonnuma. Maali yoo jettee Gibxitti garboomseera. Har'a waaqayyo garbummaa Gibxi harkaan si baasa siin jedheera. Garbummaan Gibxi immoo isa foonii miti isa hafuuraati. Hinna hafuuraa Gibxi maali yoo jettee Gibxi jechuun cubbuu jechuudha hiikumti isaa hiiki maqaa isaa. Waaqayyo Gibxiinii keessaa Israa'eliin baasee hunuun immoo biyya lafaa keessaa baase. Amma gaa rakkoon sabi sun ce'ee kan
kan galana ceela foonaa keessatti maalitti mul'ate yoo jettan isa yeroo garbummaa Yesuusin mee ol kaasar kake waan yeroo garbummaa irraa kaasee si biraa haafu. Utuu Waaqayyo mannaa harcaasu, utuu Waaqayyo lafoonatti isaan sooru, utuu Waaqayyo maaraa isaanii mi'eessu, utuu Waaqayyo galaana gargarii isaan dabarsu sabi sun maal jedhan beektaa? Gibxi keessa si baasee si keessaa immoo Gibxi amma irraa kaase. Amma kan nama rakkise kana Gibxi keessaa baaneerra dhufneerra waldaa dhufneerra Gibxi keessaa baane bakka. Amalli isaa, hojii isaa, gochi isaa biyyi lafaa Gibxidha. Gaafa nuyi of keessaa baana bilisummaan hankee. Abbaan hangoonuu. Nama mootummaa isa ifaa keessatti isa gubbaan jedhe. Baay'ee. Kan lafa kanarraa hin badaa hin du'a yoo baay'ate waggaa 20, 30, 40, 50, 60 kanu. Wayii waggaa 15 kanu. Kun kan biyya lafaati isa kana biyya lafarraa kaasu. Gibxiin of hin baatanii kanaan hin dhalan walitti ta'eedha. Gibxiin baatanii jedhani. Gibxi keessaa baaniidha. Garaatti immoo Gibxiin hin baatanii jedhani. Kanaaniin hin galanii. Kanaaniin kan galanii jedha. Guutummaa guutuutti jedhani. Garbummaa biyya lafaa. Hanna isaa. Soba isaa. Jibba isaa. Xuraa'ummaa isaa. Wal dhiibuu isaa. Wal tuffachuu isaa. Wal ajjeesuu isaa. Yoo keessaa ganne. Yoo of keessaa baafne. Kanaaniin dhaalla. Ijoollee kanaan hoo jedhame. Ijoollee kanaan har'a ganama kanaa kaasee Gibxi si keessaa haa dhangala'u. Jennee yeroo faarfannu garaan keenya immoo buqqee biyya Misrii jala tanaan afaaniin jenne malee gahuu hin dandeenyu. Warri garaatti Gibxiin baatan lafa nattafan har'a ganama kanaa kaasee garbummaa keessaa buteessaa baasu Waaqayyo. Fayyisuu Waaqayyo akkamitti agarra gaafa jennu dhaabbannee ilaalle. Meeqa dhaabataa jiraatu? Kun Gibxi moo Kanaan adda baafadha. Kanaan itti nagashamoo Gibxi itti na hambise na deebise. Naaftaa gube ufna fixee birrii fixee hojjechuun dhiibi deemuun dhiibi barachuun dhiibi garuu Kanaan hin galuu hin dandeenye. Hafuura akkasii irraa haa kaasu Waaqayyo. Jarri kun deemsan dhiifne deemaniiru. Garbummaa keessaa si baasu Waaqayyo. Inni tokko maali waa'ee inni Kanaanitti dhangalamu nana. Hamma waa'ee garbummaa isaa biyya Gibxii isaa inni isaa yeroo sana isa piraaktikaalii foonii har'a garuu nuyi maaliin garboomna weettan hojii seexanaa maali biyya lafaa. Amalli isaa, hojii isaa, gochi isaa biyya lafaa maali Gibxidha. Warri Gibxi irratti goobee danda'an waliin jedhu. Nyaatee waliin jedhu, dhugee waliin jedhu, uffatee waliin jedhu bitameera waan ta'eef ol kaasanii erga gee. Gibxi keessaa baheera jedha. Kanaan kun eega jedhani. Maal jedhe? Ganama kana garbummaa keessatti baasira Yesuus. Cubbuun kan kee miti. Sin garboomsu jibbi kan kee miti. Hanni kan kee miti. Xuraa'ummaan kan kee miti. Ofittummaan kan kee miti. Saamichi kan kee miti. Ajjeechaan kan kee miti. Har'aa kaasee ati mucaa kanaan taatee tarsiin jechaa.